Waaqa isiniifaa baay'atu akkam jirtan nagaa keessanii nagaadhaan galata waaqayyoo jirtanii miti jira. Warroonni maatiinaaf hin taane maatiinaaf taa'in sinintala rakkootota Madaamiin biyya naaf iddee dhuftan sinitti agarsiisa jechuudha. Innaa wanta sin ajaa'ibu keessa maddoodha. Yeroo mara yeroo meeshaa fidduu safaraan jiru kana suuqiin jiru jechuudha. Kaaslama Joordaanii ni beektu miti jireenya ishee. Yaa ta'umaaf kan keessa jiraatanii jechuudha Joordaan jechuudha. Innaa yeroo onlaayinii irra meeshaa fidduu waraqata irratti naa barreessi jette yeroo mara naan barreessa jechuudha. Naa fidii kanan barbaade akkasan barbaade qibaatii akkasiitan barbaade qibaatii harkaa qibaatii mataa fuula hundeen ishi jetti jechuudha waan ani jedhuun. Garuu wanta sani hojiirra nooshitu jechuudha dhugaa. Inni jedhani guyyaa mara jechuudha. Naan fiddu garuu jechuudha. Jechuun hin dhiisu isheenis hin fiddu jechuudha. Ishii jettee jechuudha bakka. Duratti itti mentore kan yeroo meeshaa barbaaddu naa barreessee itti kenneen ture jechuudha. Waan barbaadu illee itti agarsiiseen jira. Kana mara fiddee dhugaa dhiqaashiin fidde laalaa jechuudha. Dhiqichiisa kana mara jechuudha. Kanaafsi kana maras keessa jechuudha. Isaa kanneen keessaa dhugaa jechuudha. Qibaatii takka naan finne dhugaa jechuudha. Qibaatii takka naan finne jechuudha. Garuu ani isa kana keessaa kana dhabde kana hin dhabamu kun dhabamu kun hin dhabamu jedheen jechuudha. Maceen immoo onlaayinii irraa maceen qibaatiin akkamitti dhabamu maree jechuudha yaada malee. Barbaadeen dhabee dhugaa waaqee jechuudha akkatti isheen na aarsitee yaa ta'u ani nan fudhachuudha ijoollee biyyaa jechuudha onlaayinii irra jechuudha ijoollee Itoophiyaa waan jiraniif jechuudha. Ishiidha ilbaanii jechuu barbaadeetiin inni dhugaa aniyyuu amma hojii fixee dadhabe jedheen jechuudha. Ana bayyanachuu hedduu isa kana hunqaattattee naaf fidde jechuudha. Fidiiti ishiirra immoo jechuudha koodoo qibaatii masaan naaf fidde marqaba. Inna haati wamba akkasii kinooti batalii Madaamii Joordaanii waaqayyoon bicha laphee haa maal jenna fire. Waa inni laphee jabaa isaaniif haa kennu jechuudha. Inna akkasuma goote. Baay'ee naaree dhugaa yoon as keessa barbaade isa barbaaduudhaaf dhugaa akka tanaan dadhabee hojiin ganna dadhabseera jechuudha. Kana naaf iddee dhufte jedheen gammade jechuudha. Inna mana jirtu immoo jechuudha dawwalee jechuudha naan argine immoo akka immoo booda naaf iddan jedhaan jedhee mana jirtu garuu silkiin ala kaasu diddee himaa waan beektuuf jechuudha. Tokkollee meeshaan as keessa jiru dhugaa waaqa jechuudha. Barbaadeen dhabe jechuudha. Baay'ee tokko naaree jiraan sinin dadhaa. Nama isa kana ganaan takka ishiitiin bootatti ishii gasha jechuudha. Silaabii yaa'uu dadhabin rakko amma nan bayyanadha jedheen ture. Maashiin immoo kana naaf fidde kaan amma kanatti hin fiddin seena jechuudha. Dhugaa meeshaa yoo alaa dhufu jechuudha wanti na jibbisiisu dakana ol jechuun daraajii baastee manatti gashitee manatti gashitan mana ammoo boota isaa qabsiisu namni akka sin jibbisiisu jira komantii irratti himadha jechuudha. Dhugaan baay'ee na jibbisiisa jechuudha. Jechuun daraajii san baadhee fidee kazzaan baala immoo asitti immoo manaan yoon ga'e immoo hunda isaatiiyyuu immoo bootatti isa deebisa jechuudha. Akka tokko isaaniitiin bootatti qabsiisa jechuudha. Akkas fakkaata dhugaa rabbi ijoolleen bicha na laala jechuudha. Madaamiin diyyeen akkanaa na gooti dhugaa. Wayne akkuma meeqan jedheen jechuudha akkuma jechuudha. Kana keessa tokko dhabdu tokko hin dhabu waan ta'eef jedheen wanta sadiitti madde jechuudha. Sadeen keessa tokko shillee naaf finnee dhugaa rabbi jechuudha. Amma so'aadhaa fi taate akkasitti gara namatti jabaatti. Ndabaatu dhugaa waaqa jechuudha. Maaliif haati hambaa akkanuma jechuudha. Talayyii immoo Madaamiin Joordaanii baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata. Ijoolleen Joordaan keessa jirtan nanumarraa nu kaasee waa'een obsisaniif haalaatu. Ishii dhugaa
Waa'ee ofiisinii falaatu ka'ee tanan meeqaamu qotoota kana boota qabsiise kabajeen qibaatii waan ani barbaade naan finna jedhee dhiisuu hin danda'u ka dirqama kooti waan ta'eef. Amma jechuudha sumaan dafa natti ma warri Joordaan keessa warri wantan jechuun meeshaan barbaadeen ajajadha waan ta'eef komantii jalatti lakkoofsa keessa naa barreessaa madaamii wajjin jiqjiqiin barbaadu ani. Jiqjiqii madaamii kanarraa na hiika bilisa. Yaa wayyoo akkas fakkaatti kanoo wayyoo meeqaan nyaante pistaalii kana keessa laala. Keessa na shakkee yoo jiraate jedhee kummaa inni itti dhugaa waaqayyoodha. Sittillee kun kan biraati. Qabee ruzii fiddamee ruziif asuma as keessallee hin jiru dhugaa. Jechuun akka carraa jiraate jedhee hin barbaada jira. Asoo silleen jiru dhugaa kana faayisa masa'ee jechuudha garuu akkuma kana fakkaata margichi isaa garuu inni soo gidda isaa miti arganne bakka kun maalidha isaa miti dhugaa guyyaa sadii maattan barreessee waraqata irratti kenna qodaatti barreessu jechuudha. Akkasii bakka kana fakkaatti nagaadhaan turaayee Giriik yalleen haalaala innaan ta'e nagaadhaan turaayi.